akka jakkalti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube channel keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan Oduu biyya keessaan kun bubbee waraanaa gara kaaba Itoophiyaa bubbisu kun ajandaa miidiyaalee fi uummata erga ta'aa dhufee olee bubbuleera. Kun akkuma jiru ta'ee gamatti PLF'n jeneraalonni waraanaa loltoota naannoo Tigraay guutuu keessaa loltoota haaraa leenjisuu itti fufanii jiru. Dabalataanis qaamonni adda addaa biyya keessaa fi ala waraanaa hamaa dinagdee mancaasuu lubbuu uummata galaafatu akka hin jalqabamne gama hundaanuu ergaa dabarsaa jiru. Akkasumas waliigaltee Afrikaa kibbaa Pretoria waggaa furdura godhameen waraanni mootummaa fi humnoota Tigraay waliin waggaa lamaaf godhame dhaabbachuu isaa kan yaadatamu ta'us irra deebiin waliigalteen kun ifaan ifatti cabsamuun isaa himamaa jira. Akkuma jiru ta'ee gaggeessitoonni dhaabbilee amantii garaagaraa kaleessa ganama Finfinnee keessa gara Tigraay magaalaa Maqalee imaluun isaanii ni yaadatama. Tuuta kanaan walgahii nageenyaa fi araaraa irratti Leetar Jeneraal Taaddasa Warrada waliin mari'ataniiru. Daawwanni kun kan geggeeffame erga muummeen ministeera paarlaamaa keessatti gaggeessitoonni amantaa tumsa haqaa nageenyaa haa kennan jedhaniin booda. Odeeffannoo birootiin mootummaan pireezidaant Tiraamp hariiroo Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa laaffisee jira. Walgahii G20 irratti hirmaachuu didee ergamtoota mootummaa Ramaphosa fudhachuu diduu fi gibira dabalataa parsantii 30 kaa'uun yaaddoo dinagdee cimaa uumeera. Pireezidaant Tiraamp komii cimaa dhiyeesse hariiroo Afrikaa kibbaa fi Iraan falmii Israa'el irratti fudhatama qabduu fi imaammata dandeettii gurraachota jedhu irratti gibira dabalataa kanaan carraan hojii 60,000 ol balleessuuf jiru jedhameera. Biyya yeroo ammaa parsantii 32.9 hojii dhabeessa qabdu keessatti hayyoonni akka jedhanitti Afrikaa kibbaa biyyoota biraa waliin hariiroo haaraa fi dorgomaa ijaaruuf tattaaffii gochuu qabdi. Odeeffannoo biyya alaatiin balaan ibidda gubbaa moolii magaalaa Kuut keessatti lubbuu namoota 61 galaafate. Kuut Iraaq adoolessa 17 bara 2025 moolii daldala haaraa magaalaa Kuut keessatti ibiddi bubbee cimaa qaqqabee lubbuu namoota 61 galaafachuusaa miidiyaaleen gabaasaa jiru. Moolichi torban tokko dura baname keessaa isa keessatti suuparmaarkeetii fi mana nyaataa qaba ture. Bulchaan naannoo West Obbo Muhammad Almahii akka jedhanitti ibiddaan yeroo maatiiwwan nyaata nyaachaa fi daldala jiranitti jalqabe. Itti dabaluunis guyyaa 3 gaddi labsamee jira. Mootummaan qorannoo jalqabee bu'aa isaa sa'aatii 48 keessatti ni labsama. Himannaa seeraa abbaa ijaarsaa irrattis banamee akka jiru Aljeeziraan gabaasee jira. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.